Guyyaa tokko immoo akkas gara jamoo kana deemne ibsaa irratti dhaabate. Ibsaa dhaabeetu makiinaa ofaaraan gabbina biran ta'a. Jennaan kadhattuun karaa mastaawotii dhuftee harkatti galchitee jennaan shugguxii fudhateetu itti qabee dafee kadhata. Haa ta'u egaa torban sana keessa miiruma gadda sanaatiin ani waan hin jedhu wallaaleen manaas hin baane haalli tokko tokkos gaariin ture naannoo keenya irraati waan ta'eef callisee hiriyaa koo tokko wajjin sirba tokko sirbeefii ture. Sirba sana muuziqaa waa isin dhageessisa jedheeni asuma irraati dhaggeeffadhaati. Isa utuu jiruu seenaan duune hojjetee erga du'ee seenaan ol ka'ee dhaabbate. Foonni lafaa dhufe lafatti deebi'ee wanti baduu hin dandeenye kan dhiigaan hundaa'e. Hallaalticha dhiiraa kan sabni ilaalu kabajaaf ulfinni kan isaatiif malu kan jiraaf du'aatti. Osoo yeroo sanitti hacceen dinqisaa duuban jiraatu baatee dinqisaan hin jiru jechuudha bar. Gaafa du'a isaa mudannoo isinii himuu deema. Egaan biyya kana dhuferraa jechuudha. Karaa konkolaataa oofaa jira. Biciyoo natti dawwaltee naan jette suusii har'a bara waa dhageessee maal ennaan bara acaalu. Wallaahi laaziim karaa ni beekta karaa guddaa irra deemaa jiru. Karaan deemu wallaalee makiinaan lama waliin dhe. Sadaffaa buka. Oromoof Oromiyaan kallattii hundattuu hunduu si yaadata gaanfuree guddattuu. Hanga kaabaa dhalli Oromoo marti. Jajjabeessuun walaa eegnu walaa tiksinu betelee namoota ija Oromoo ta'anii ija harkisan. Sirba tokko dinqisaan sirba haacee yoo isatti tole sagalee isaatiin nu haa dhageessisu. Sanboodaan walaloo waadaa bultumii ittiin boharraa waadaan bultuu sirba dinqisaa boodaan akka itti nu qophooftu asumaan kabajaan si gaafadha. Akkam jirra jirra. Guyyaa yaadannoo artistii keenya, goota keenya, qaroo keenya guyyaatti nutti dukkanaa'ee guyyaan irraa guyyaatti jiraachuuf illee hojjechuuf illee fuuldura keenyaaf abdii guyyaatti dhabnedha waggoota 5 har'aa jechuudha. Akka jechuun xiqqoo ishee hamma tokko ishee wajjiniin walitti dhiyeenya qabaa. Itti dhiyeenyaanis beekaa. Hagarraa waan hin irraanfanne guyyaa gaafa dafinoo wareegamu kana jimaata naa barreessa ture telegiraamii irratti sirba hojjechaa irraa sirba isaa kuullee koo jedhu sanan hojjechaa ture. Lammata yeroon sirba isaa kana hojjedhu kompiitarri na jeeqa ture. Kompiitarri kun biizii na jalaa ta'a. Yeroon hojjedhu na ilaala. Yeroon cannaqamu na ilaala. Isatti immoo sodaadhaa. Garuu nan hojjedha. Yeroon ammas riistaartiin godha kompiitaraa. Riistaartiin godha. Akkasumatti taa'ee na ilaalee na hubatee qaxalee koo naan jedha. Atana sodaadhaaf dhiphataa harta beekaatii dhaabii homaa tokko hin dhiphatiniiti dura mee nama sii gaafadha kompiitaruma gaashaa nama sii laatuu naan jedhee seenaa marraa hawaasnitti badheeni. Akkas jedhee namootatti naa dawwalee na yaadadha Jawaaritti illee naa bilbilee ture. Kompiitaruma fiddee dhufte keessaa tokko lama appiliin illee hin jiruu laataa. Mucaa muuziqaa nu hojjetu akkasitti rakkataa jira jedhee naan Jawaarillee hin jiruu biiroo irra hireen fixeedhee iddoo sadiitti dawwalee sadaffaa irratti namni sadaffaan yeroo koronnaadhaa meeshaa fiduu hin dandeenyu garuu siif jennee waadaa keetiif jennee namatti godhaafii jette kanaaf hin goonaa ittiin jedhanii waadaa galanii isa booda isa deeme as deebi'ee dhufee sirba sana na xumursiisuudhaa fi
waanan siif waadaa gale kana utuun hin fidin ija keetti mul'adhu naan jedhe. Innaan ani immoo yeroo sanattanii Haceen ufuma istuudiyoo koo keessa seenuu isaan barbaada malee inni yaadaa jiru kun anatti baay'ee mul'ataa hin jiru. Rakkina kompiitarattis bareera waan ta'eef yeroo inni istuudiyoo kootti argamu nan gammada baqa jechuun istuudiyoo beekamaa hedduun jira. Lafa barbaade nama hojjechuu danda'udha. Isarra darbee gaddeebi'ee dhufee naanna filatee na biratti hojjechuun isaa hammam jaalala Oromummaaf quuqama Oromummaa akka inni qabu haalli isaa, amalli isaa, haasawni isaa hundi isaa iyyuu ni ibsa. Guyyaa jimaataa maal naan jedhee jirtaa naan jedhee na dubbise telegiraamiidhaani. Nan dubbiseeni naan hojii sanaa naan jedhe. Ani waan hin jedhe yoo namni siin jedhe sun sii bitee siin kennine kiisii kootiin bitee gaafa lammaffootti fidee dhufaa naan jedhe. Jimaata akkas naan jennaan ani noormaalii waan kanayyuu kanaan miti yooti dhufte an gammachuu guddaan qabaa. Gaafa istuudiyoo kootti si arguu nan gammadaa baay'ee. Maaloo kanaaf jecha narraan fagaatiniiti adaraa kottuun jedheen. Hojii kana immoo faayinaal goonee xumurraa naan jedheera waan ta'eef. So akkas naan jedhee jabaadhu kormee godhee jecha dhumaa nagaatti naan jedhe. Nagaatti naan jennaan nagaatti jechuun kun xinnoo na quuqe. Maaliif nagaatti naan jedhe? Maali nagaatti namaan jedhanii? Edeen ijoollee na bira taa'anii Haceen nagaatti naan jedhee hin jedhe. Jimaatadha kun. Wanta kanarraan dubbadhe nagaatti jedhee waan barreesse garuu nagaatti jechuun isaa naan taanee jedheeni jimaata akkasitti oollee qidaameen darbe sanbati guddaan darbe dafinoo wareegame jechuudha. Facaasaa lammaffoon beellama keenya ture anaaf inni. Achi booda namoonni inni itti bilbile suni adaraa isaatu nurka jiraa. Adaraa inni nuun jedhee du'eedha. Bakka jirtu dafiitii lafa nuti barbaadnu nutti kottu jedhanii meeshaan irra kompiitaraan hin fayyadamuu fi ispiikariin fayyadamu yaadannoo Hacaaluudha. Isatu naa bite jechuudha. Jechuun imaanaa guddaa nutti kennee tokkeenye. Maaliif hammam akka inni Oromummaa isaatiif quuqamu wanti isarraa mul'atu hammam Oromoodhaaf gatii guddaa akka inni qabu itti dhiyaadhee argeera. Guyyaa tokko immoo akkas gara jamoo kana deemne ibsaa irratti dhaabate. Ibsaa dhaabeetu makiinaa ofaaraan gabbina biran ta'a. Innaan kadhattuun karaa mastaawotii dhuftee harkatti galchitee innaan shugguxii fudhateetu itti qabee dafee kadhattuu sanatti. Isa booddee nanneen rifadhanii maal taate Hacee innaan haadhoo koo nama nagalaafatu hin beeku naan jedhe. Nama nagalaafatu hin beeku kadhattuu fakkaatanis nagalaafatu naan jedhe. Jechoonni isaa kun ammarraa hin oollee fi garuu haga kana inni siyoominaan of eeggatus egaa sanas ta'u kanas ta'u gumaa isaallee dhabnu nama akka ija keenyatti ilaallu guyyaatti dhabneedha guyyaan irraa. Nama Oromoon nama salphaan dhabne nama jabaa dhugaadhaa sammuutti deebinee waa'ee aartii kanaa yaaddannees yaadaa hin turreeni. Maaliif ijatu nu duraa fuudhame nutti dukkanaa'e. Haa ta'u egaa torban sana keessa miiruma gadda sanaatiin ani waan hin jedhu wallaaleen manaas hin baane haalli tokko tokkos gaariin ture naannoo keenya irraati waan ta'eef callisee hiriyaa koo tokko wajjin sirba tokko sirbee fi ture. Sirba sana muuziqaan waa isin dhageessisa jedheeni asuma irraati dhaggeeffadhaati.
fakki saroro sababal madru nabe Tukuma alekan dugalan labe barajukungo Kadalil maaya sodalu pusa tibja kaduganale Chutti murani wayoananya tukuan sifimande Galanni kaya tau isumma takakapufte Indagatu senan kalme pande jabdu latigote Unjulbi patiftu aida fi chicha Igni goda tapto umatam bitincha Indaganu basa sanage waregam te darbus lupunge Almakana gasatake ayo firku gatawan kalesa lupukali dugaf dabarte dabasite katuta karte waregam to tajallan kale kafofi ko mapadalle ayo sari mani kenya cita jirano sanawada cita sari kala padalle bili summa kagal mikenya menjadi patitu ay kami cicang di kota Toko kumatang bikinja Lungkong kapsi pandai ayong damunipai kapsayo kufes kapso nitipa Nagafati kisaroro sa papalmate of dabe Sukako kumale kanugalan labe para chukung obe Kadalil mahaya sodalu pusa tifya chadugalan le Murani wayoananya tukuan sifimande Galanni kaya tau isumma kakapsufte Sinasin dagatu farbe dunatikote Nungkilben fakiftu lafiya jecha Indi kota Toko umatam bebecha Kana ture egaa kaayyoo wacee jiraachisuu kan nuti dandeenyu nuti yoo kaayyoonni jalqabe sanaaf jiraannedha. Maqaadhaan fakkaachuu, uffataan fakkaachuu osoo hin taane hojiidhaan isa fakkaachuudha. Acee jiraachisuu jechuun inni adaraa guddaa nutti kenneera. Lubbuu tokkittii qabu hin mararfanne dhugaa sabasaaf jedhee kenneera. Wantoota inni eegalee wantoota inni jalqabee karaa inni nutti agarsiise immoo galmaan ga'uu kan qabu nuyidha. Nurraa adaraa guddaatu jira. Hundumti keenya maqaaf qofa osoo hin taane yaadannoo guyyaa kanaa qofa osoo hin taane yeroo hundumaa Hacaaluutti inni kaan daldalateera, inni kaan maqaa isaatiin waan meeqa godhateera, inni kaan du'a isaatti fayyadameera, inni kaan immoo garaan isaa dhuguma gubatee waa'ee Hacaaluuf kan agarraa bu'aarus baay'ee jira. Egaa nuti immoo nama kaayyoo isaa galmaan ga'uu ta'uu qabna. Nama kaayyoo isaa jiraachisu, nama seenaan eegalee deeme kana bakkaan ga'ee ekiraa isaa boqochiisu ta'utu nurra jiran isiniin jedha. Hundi keessan nu galatoomaa ulfaadhaa waan carraa kana naa kennitaniif galatoomaan isiniin jedhama. Atis galatoomuu nu kabajee nu Wallee dinqisaanii wallee Hacaaluu dinqisaan qindeessu. Akka akeekan gabalumaan
yaada isiniif dabarsaa muuziqaa isaa kana jechuudha. Araan akkamii kan koo ammas didee kunoo natti gaba. Maala wayya kulleetu. Muuziqaa kana Dinqisaatu qindeessee fi asumaan akka hubattan xumura irratti nu hubantu jechuudha. Galatoomaa. Tole, Yoo carraa kennitan waa jabeessuu barbaade asirratti. tole ofishaalali ayyee yaada keessanitti ba'a. Baay'ee galatooma. Warra reef tuttuqeessanii Dinqisaan asillee hin turre garuu immoo homa akshiniin ta'e reef ibsaa ture. Kana jechuun osoo yeroo sanitti hacceen Dinqisaa duuban jiraatuu baatee Dinqisaan hin jiru jechuudha bar. Waan reef kaasisanii. Kana jechuun kompiitarri jalaa wanti jechaa hojiirratti kompiitara sanuu bituu humna eegan qabaanne kompiitara san osoo hacceen duuba jiraatuu baatee yookaan Dinqisaan jiraayyuu hin jiru. Sirriidha. Kana jedhe ani reefi ka maalii akka hacceen buqatee jira. Aarsaa kafalee hojii isaa xumure. Ufiif hin jiraanne garuu maatii isaatiif hin jiraanne hojii jira. Sababa samootu nu akka taane ibsee jira fakkeenyaaf kunoo Dinqisaa waan reef ibsee maraattuun takka kadhattuun takka kara keenya dhufnaani shuguxii itti baase nama na nyaatuun beeku maraattuu fakkaatan hangana ture. Erga akkana ta'e mootu laannumatu diinatti fuudheetiniin sababa isa nyaachuuf sababa garaagaraa barbaadanii numatu diinatti fuudheetiniin yeroo isaa wayita inni jiruutti jiran hin jiraadha hagaadhaa uummataaf jiraadha amma hin jiraadha jedheetiniin hiree rabbi baneef saniin yeroo hojjetutti jalqabnu qeerroo kara feeroo jennee itti kaanee miidiyaa irra finnee torbaanitti dhabne sababa numatu ta'ee jechuu kiyya. Erga kana ta'e mootu warra hafanuu warra hacceerra hambaa isaanii hafan erga akkas taate Dinqisaan hambaa isaatii jechuudha. Isatu duuban ture. Warri birallee ni jira hedduu warra artistoota duraanii. Mee rabbii jedhaati nuuf hogganaa ni yaadattuumi warra biyya alaa turanii aartii kana keessa turan maal jedhan. Dhumarratti mana keessa jiraatan dhabanii nuti walitti qabneetiin mana binneemi. Fakkeenya hedduu kuni jechuun hin jiranii jiruu keessa hin jiranii garuu wayita isaan kutaniitiin deeman duniyaa kanarra wayita deeman qofa kan isaan kaafnu. Kana jechuun warra alagaa laala. Mee artiistii isaanii laala. Yeroo akkamii jiraatanii yeroo isaanitti waa toleetiniin jiruun isaanii wanti jettu akkana taate akkas taate hin jennu. Wayituma artistoonni kennaa hoggaa'u qabsaa'onni hundi isaaniitu jiruu isaanii wal cinaa mijeeffataatiin deeman. Wayita san ijji nu diimatti ittiin dhiifnu waan bira kennafi yookaan bitamte yookaan nutti ka'e namni waa rakkate sagaleenii miti qawweenus itti garagaluu danda'a. Dhugaa rabbii hima. Kana waan taateef yoo akka isaan sagalee ta'aniitiin waan nuti gochuu dadhabne sagalee ta'anii yogguu uummata fuuldura haasa'an nuti mootu duuba taane waan isarraa jiruu isaatirraa waan dandeenyu gochuun ni jira jechuudha. Isaanumarraa aarsama eeguun gahaa miti waan akka hin kafalle waan akka hin kafalle jiruu haa caalu irratti. Ilaa hanga inni waggaa lama cal'isee sanitti waan inni ta'e sanirratti wanti nuti kafalle takka hin jiru caqasu achi. Wayita inni mootu jiruu ta'e jedhee wayita cal'isuu qabutti cal'isuu mootu sababa waan hin taane irra kennee diina fuunee gadi baasuuf dura sababa barbaadan eeyyatti namni tokko dhahamuu miti sababa barbaadami sababa gahaa numatu ta'e erga sun ta'e mootu sanirraa maal baranna warri hafeoo wayita waa rakkataniitiin amma fakkeenyaaf Dinqisaan kompiitara akkasii rakkatee osoo haccee wanti jechuu baatee xiqqoo ture jiruu dhuunfatu itti dhufaataa dhufa yoo hojiin kun wanti jedhe duubarra warri siyaasan faallaa ta'e warruma shayina ta'anii mootummaa haa ta'u osoo istuudiyoo guutuu fuudheetiin irratti kenne maaliif hin jijjiiramne ni faarsaa jiru waan isa faarsuu yaadallu ni baasaa jechuudha bara.
Kana yoo ati asii hin goone uummanni yoo asii isaanii hin goone kan godhuuf suni ni mo'ataa jechuudha. Kana jechuun bitamtoota osoo hin ta'in ni dhiibama dirqama itti ta'eetiin garas deeman. Waan san keessa dirqama jibbaa sabaa kan qabaatee aartiin jijjiirame takka hin jiru. Kaasiin dura beekta. Warra jijjiiramaniitiin uummata irratti as afaan jijjiiranii jiranii no rakkootu seensise akkanaa miti. Kana waan taateef dhimma dhabama ta'aniif qofa osoo hin ta'in al takka mootu yeroo waa afaan isaanii jijjiiramu yaadan hogguu faallaa kenna ta'an saba faallaa ta'aniitiin kan isaan cunqursuu fi miidhuu kana cinaa dhaabbatanii uummatatti afaan sababa gahaa mi'aa kennuuf yookaan sodaachisanii yookaan maatii irraa wanti jedhan dhugaa rabbii jedhaa bara yookaan rakkateeti kana hin jennu irratti kaana waan inni asiin dura godhesan hunda kaansil gooneetiin diina goona. San booda achumaan keessaa bahuu hin danda'u achumaan jabaata jibbaa uummatallee of biratti uume. Edaa uummata kanaaf akkana ta'aa bahee jedha. Kana waan taateef artisti hedduutu rakkoo keessa jiranii takkaa lamaa miti. Kiraa manaa sanuyyuu mana akkam keessa akka jiraatan ani fakkeenya haa ta'u artisti Daagim qaaman dhaqee mana ilaalee jira. Fakkeenyuma haa kaasu. Erga asumarratti wal barree qaaman mana dhaqee ture. Yoo artistiin kaasanii gadi illee ni jira jechuudha. Namni kutaa xiqqishuu lama keessa achi keessa taa'ee artist ufiin jedhee artistitti beeynaa garuu yeroo oguu laalu jiruun hin jiru. Maarri jiruu kana keessaa bahuuf kiraa manaa namni kafaluu dadhabe jiruu kana keessaa bahuuf wanti hin taane hin jira. Kana waan taateef jedha yeroo waan akkanaa kana kaafnu artistii hundi duuban hanga waa jiraatan malee artistii harkaa hin qabnu kan jedhe kanaaf artistoota harkaa hin qabnu. Kanaaf kana jedhee galatoomii dinqisaa yaada wanti tana waan kaafteef jechuudha. Waan akkanaatu jira mata kenna. Kana waan taateef karaa taa'een asirrallee dhufanii artistoonni hoggaa'uu bakka argannetti waan amma dandeenyu saniif yaadallee maalillee haa jennu sappoortu gochuu waa tokko barbaachisaadha. Yoo dhugaa taate jechuu kiyyaa yoo dhugarraa akka taatu taate gochaa waan nurraa eeggamu san gochuu qabnaa. Kana waan taateef warra jiru kana irratti illee quba qabaachuu fi kaasuun dirqama haccee qofaa miti. Irra caalaan sabuma kanaa numaan nyaataman irra caalaan qabsaa'onni taran seenaa isaanii yeroo wanti jennu numatu karaa mijeessa fi diina filaachaa wanti jechaa dogongora xiqqoo yoo dogongora yeruma san hojii isaan bara meeqa hojjetan daameej goone diinatti kennina. Nummaan kana waan taateef ufillee haa fooyyessinu. Artistootaa fi qabsaa'ota irraa waa eeguu qofa osoo hin ta'in nullee ufaa fooyyessinu. Ilaalcha kenna jechuu fi dhiifama na of kolchaa. Tole ofishaalali hedduu galatooma jecha artistii Dinqisaa irraa waan hedduu hubanne. As keessatti haaceen hundee artistoota akka ta'e artistoota utubee deemaa akka jiru artistoota hunda akka dhabuun haacee akka bittanneesse humni bakka isaatiin bade artistoota keenya akka bittanneesse fi artistoota kana utubee meeshaa isaanii hunda utubee isaan utubee akka deemaa jiru haasawa isaarraa hubanne haaceen ka nama hunda bira madaa guddoo godhee deeme hundaafuu dhiifama hundaafuu rabbumatu nuu fide akkasumas artistoota as jiran artisti Dinqisaa isinumaa rabbii umrii haa dheeressu rabbi isin haa tiisu isinilleen haga dandeettan uftiisa sabni keenyallee artistoota qabaataniitu akka tiisan asumaan wal yaadachiisa amma obboleessi keenya waadaan bultum walaloo tokko akka nu dhiyeessu carraa isaaf kennina gamanumaan sagantaan keenya akka itti fufaa jiru quba qabaachaa namoonni as turtan namni keessummaa jiraatan iddoo isinii kennina ol sesseenaa akkasumas artistoota bakka namaa kenna. Baay'ee itti fufa galatooma warri sila waliin dubbinne nagaa jirtu Dinqisaa kam jirtu
jennee irratti dhaggeeffadha. Gadaa Tole. kan jirtu dhaaboo koo fayyaa keetii. Biftaa adiin qabatame. Jarana Joosiin bu'e wajja kiyya. Ifama. Niitoorkii Nagaa buusa hundumti keessanuu isa wara harkifnaa itti fufi dinkisaa itti fufi intina waadaa itti fufi dhiifama. Waadaa itti fufi. Ekeraa jiraatu. Kana beektuu laata? Bakkalcha dhokataa. Lubbuun erga darbee, duuni erga sarbee, erga foonni jigee, madda fuuraa gogee. Biiftuun dukkanaa'e, wallaansoon jireenyaa lafa jala ta'e. Erga lubbuun taree dachee irraa godaane, hafuurri waaqni uume yaa'ee erga one, erga wayyoon bu'ee imimmaanni namaa, erga obbaafate hafuurri isheen dhumaa, namni akka jiraatu seenaa waa yaadatu. Gumbiinuu tarsee gombisaanuu dho'ee, duuti hattuun butus gameessatti loo'ee, akka inni lallabu bakka waalchaa keessaa warra du'e dhiisee kan jiru jabeessa. Akka inni dhaadatu dhugaa bakka bu'ee, sabna safeeffatuuf tulluu guddaa ta'e, akka inni warraaqsu hambaa seenaa dharaa, somni hin sandaabiniif gudeelsha shihara. Ekeraan godaanee seenaan isa faarsu yoo afaan saaqate kan lafeeyyuu cabsu. Tarii beektuu laata kan du'ee jiraatu, kan reeffa isaatiif fayyaanuu maraatu. Goota maqaan boollaa olii, sanyiif qomoo tolchuuf oolii. Erga du'ee qixxee kumaa, jiraansaa immoo kumaatama. Kan ekeraan lafa raasu, gadheef salphoo conqolaasu, sirna haaraa kan hundeessu, qe'ee diinaa golgoleessu beektuu laata? Isa utuu jiruu seenaan duune hojjetee, erga du'ee seenaan ol ka'ee dhaabbate. Foonni lafaa dhufe lafatti deebi'ee, wanti baduu hin dandeenye kan dhiigaan hundaa'e. Hallaalticha dhiiraa kan sabni ilaalu, kabajaaf ulfinni kan isaatiif malu. Kan jiraaf du'aatti qabu seenaa boonsaa, jabaa abbaan dhalchate Hacaaluu Hundeessaa. Gamtaadhaan wal waamna, maqaa keen dhaadanna, nu keessaan godaantu yoomuu si yaadanna. Hacee keenyaaf. Ulfaadha. Ulfaadhu galatoomee waadaa bultum waadaan ilma qacalee ilma sabaati. Asumaan namni waadaan beene waadaa fooloo godhadha. Gamanumaanuu ilmaan sabaa hundi keessan torbaan kaleessaa sanbataa xiqqaa dhufu kana waadaan bultum ilmi sabaa ilmi keessan warra soddaa wajjin geema qaba, geema guddaa qaba. Asumaan akka bira dhaabattan isin yaadachiisuu barbaada. Namni waadaa hin beekne kunoo waadaan isa amma nu walaleesse. Walaloo akkas fakkaatu kana durallee nu dhiyeessee ammallee nu walaleessaa jiru kana warra soddaa wajjin geema qaba. Guyyichi akkasumaami Eeyyee. torbaan sanbata xiqqaa kaleessa qidaamee dhufu jechuudha. Qidaamee dhufu yookiin sanbata xiqqaa dhufu geema qaba. Sa'aatii meeqa irratti galgalaami? Galgala sa'aatii 4. Galgala sa'aatii 4 akka biyyaatti hundi keessanuu akka bira dhaabbattan kabajaaf ulfinnaan isin gaafanna. Wanti waliin dhaabannuuf wanni waliin dhaadannuuf guyyama akkanaa kanaa fi akka sabaatti hundi keessanuu waadaa bira akka dhaabbattan gamanumaan isin yaadachiifna. Waadaan gaafa geema qabatu kophaa isaa dhaqee fal'aansoo qaba jechuu osoo hin taane saba isaa abdatee, saba isaa hedatee, saba isaa waan uf duubaa qabu akka sabaatti dhaqee geema qabata. Kanaaf hundi keessanuu ilmaan sabaa akka sabaatti akka bira dhaabbatan gaafa waadaan mooyamu kan mooyamu saba kana kan mooyamu nuti warra isa wajjin jiru kana waan ta'eef isaanillee gaafa dhufan akka sabaatti dhufani akka sabaatti waan godhani gaafa injifatan saba san injifannee irra jedhan malee keessaafuu xiiqii hedduu nu biraa qabu yeroo hedduu geemota hedduu wajjin taphannee injifatamanii galanii kanaaf amma booda isaanis haala isaanii jijjiiranii dhufuun malu. Nutilleen jabaanne gaafa tokko taane gaafa harka tokko hin deemne gaafa afaan tokko hin dubbanne ija takkaan waa agarre tokkummaan keenya jabaate injifatamuun keenya ni jabaata waan ta'eef kanaaf injifatamuun nu biratti hin jiraatu carraa nuti qabnu pilaatfoormii kanas ta'ee bakka carraa arganne kamittuu ilmi keenya ilmi sabaa injifatee injifannoodhaan galuu malee gadda nama tokko arguu hin barbaannu keessaaf pilaatfoormii kanarratti namoonni jirtan wal jabeessitanii tarsiimoo keenyaan gaafa sochoone injifatamuun nu biratti haraam taate jechuudha. Saniifuu jajjabaadhaa waadaa bira dhaabbadhaan amaanaa kenna amaanaa akka sabaatti isin bira dhaammanna gaafa waadaa mataan gajjedhe waadaa osoo hin taane ilmaan sabaattu mataan gajjedhe saba santu mataa gannu caba jechuu akka sabaatti mataan gannu caba kanaaf hundi keessanuu jajjabaadhaa waadaa bira dhaabbadhaan irra deebi'ee amaanaadha innis guyyaa kanaan booda
loogoo isaa yookiin wanta ittiin beeksifatu ni raabsa. Garee keessa ni raabsa. Hanga har'aatti wanni irraa turreef guyyaan torbeen keessa jirru kun torbee yaadannoo Haacee waan ta'eef yaadannoo kanaan booda ammoo hundi keessanuu bakkuma jirtanitti guyyaa boruurra taappeellaa isaa yookiin isaaf beeksisa akka gootan gamanumaan isin yaadachiisa. Inni illee garee adda addaati irratti ni raabsa. Kanuma kaa ilmaan sabaa wanti walii goonu ka jiru gargaaruu ka rakkate gargaaruu ka daboo nu yaammate daboo isaa bira dhaabbachuun akkasumas ka cidha nutti himate cidha itti bayuun ka gadda qabu gadda isaa bira dhaabbannee jajjabeessuun aadaa keenya aadaa saba keenyati. Akkasumas artistoonni keenyas bakka jiranitti rabbi isaan haa eegu nuti illee akka sabaatti akka isaan quba qabaannuu fi akka isaan bira dhaabbannu asumaan yaamicha isinii goona. Wal duraa duuban sagantaan keenyas akkuma itti fufetti jira. Gidduudhaan muuziqaa tokko muuziqaa Haacee irra nuu keettani achi booda namoonni yaada qaban yaada isaanii irra nuu kaa'u namni walaloos qabu jiraate gidduudhaan nuu barreessee walalicha irratti haa qophaa'u. Sagantaan keenya hanga xumuramutti ilmaan sabaa bakkuma kana nuu tura. Keessummaa yoo jiraate mootu keessummaa nuu ta'adha. Artistoonni yoo jala kanatti haaraa kan dhufan taate isaaniif bakka akka kenninu asumaan isin yaadachiisa. Tokko sabarraa galata qabaa. Lammata waan godhetti waan gaarii waan hojjeteef inni ofuma isaa keessa isaayyuu itti gammadaa. Namni seenaa gaarii tokko immoo lafa kaa'ee darbe seenaan sun bara baraan isa yaadata. Akkuma warri kaan hundumti isaanii gootonni keenya warri lubbuun dachee kanarra hin jirre godhanii darban warri arras seenaa dalagaa jiran warri dalaganiis darban warri seenaa gaarii dalagan seenaan gaariin isaanuma yaadata. Dhaloonni darbaa darbaan dhufu seenaa isaan hojjetanii darban hundumaan isaan beekaa jechuudha. Ijaanis arguu baatu seenaa qulqulluun lafa taa'ee katabamee taa'u sun dhalootatti kan inni ittiin daddarbu waan gaariidhaan jechuudha. Namni waan hamaa hojjetes seenaan akkasumatti ammeenya isaatiin lafa kaa'a. Artistoonni keenyas hundumti keessanuu namoonni gita jirtan kamittiyyuu waan gochuudha qabdan akkuma haasoftanitti akkuma jirtanitti waan gaarii saba keessaniif nama keessaniif namni jiru waan gaariillee yoo saba isaaf gochuu dadhabe dubbatee hamatee saba isaa miidhurra wayimmoo saba isaa duubatti ofirraa hamilee buusurra yoo cal jedhes bu'aa tokko warri saba kanaaf waa gaarii lafa kaa'ee darbu waan jiruuf saba kanaaf warri waa bu'aa guddaa tokko seenaa gaarii tokko lafa godhee darbu waan jiruuf namni saba san dubbatee miidhurra waan gaarii gochuuf yoo dadhabe cal jedhee inni waan gaarii hojjetee fi darbu isa waan gaarii hojjete san galateeffatee seenaa sanirra yoo jiraate akkasiin gara gaariitti yoo deeme waan gaariidhaan isiniin jedhaa dhugaa hedduu isin jaaladhaa hedduu isin kabajaa hundumti keessanuu lafa nagaa jiraadhaa. Waaqayyo hunduma keenya faana haa ta'u umurii dheeraa nuuf laatu wal bira oolchee nu haa bulchuu asumaan nagaan haa ta'a isiniin jedhaa. Yaadni baay'een dubbatameera yoo irra deebinee asumaa dubbachaa bulle irruma deddeebii ta'a. Warroonni yaada addaa qabdan keessaa hafuun qabu nus yaadannoo Haacee kanarratti dubbachuudha qabna. Yaadni kun anillee odoon dubbadhee namni biras darbuu baatu anis dubbadhee baafachuun qabaa warri jettan yaada addaa warri qabdan irra deebi'aa dubbadhaa. Hedduu isin jaaladhaa hedduu isin kabajaa lafa gaarii iddoo jireenyaa gaarii akkuma jiraannutti in jiraannaa in jiraatamaa. Waaqayyo immoo yoo waaqarra jiraate dhugaa isaa nuuf baasu kan nu yeroo hunda haannuuf dhugaadha. Gumaa isaa nuuf baasu jennaa inuma waaqa kadhanna guyyaa tokko immoo in hafu jennee abdii qabna. Galatoomaa galatoomaa galatoomaa. Atis galatoomi uummatallee waan nuu dhaamime artiistootallee uummatattillee nuu dhaamime. Tolee galatoomii Nimoonaa hedduu galatoomii yaada jiraatan tokko barreeffamee jiru. Nu dabarseera hedduu galatoomaa hundi keessanuu sagantaan keenya amma gara xumuraatti deemaa jira. Lookoon ammallee walaloo tokko qaba jetti lookoon nu harkisaa hanga lookoon dhuftutti artistii Daagim yaadallee yoo qabaate yaada isaallee nu haa kennu. Lakki yaadan qabu yaada kiyya immoo muuziqaadhamaan isinii ibsa yoo jedhe ammallee yeroo tokko carraa isaa kenna. Artistoonni akka carraa yoo as jala jiraatan namoonni biroollee ol nu harkisaa namoota keessummaa akka jiranillee yoo jiraatan namni yaada qabu jala kan yoo jiraate
lakkoofsaa barreeffatu iddoon banaadha ol nu baasa. Artisti Daagim yeroo tokko waan hunaa jedhu achi boodaan lookoon ol baatee walaloo tokko nu jettu yeroo walittiin dheeressinu amma sa'aatillee sa'aatii deemee jira. Walirraa gaggabaabsanii sagantaa keenya bakka ilchaa kiyya galatoomaa hundi keessanuu uummanni Oromoo as keessatti argamtan sagantaa kana irratti argamtan akkasumas warri sagantaa kana qopheessitanii galanni keessan dachaadha waan isiniin jennu hin qabnu waan nurraa dubbatamu waan saba kanarraas dubbatamuu qabu hunda artistiidhaafis sagalee taatanii jirtu waan irraa dubbatamus dubbattanii jirtu saba kanarraas waan dubbattanii jirtu wanni isinitti hafee hin jiru wanni nuyi dubbannu tokkollee hin jiru waa hundumaa fixxanii jirtu irra deddeebi'uu yoo ta'e malee jechuudha. Galanni keessan dachaadha ulfaadha rabbiin isin haa kabaju. Anillee akka tasaa karaa deemeetiin ture ammuma yeroon sagaleedhaan isin dhageessisellee alatti gadi ba'een mana duuba naanna'eetiin sagalee isin dhageessisee ergaa koo dabarfadhe saniif muuziqaa Boris gaayoo rabbiin jedhee walumaan jirra. Kanaafuu na of galchaasanii jechuun barbaada akkasumas warri sagantaa kanarratti dubbachaa turtan hundi keessan namni maqaa waamee namni dhiisu hin jiru hundi keessan dubbii bibilchaataa fi dubbii dhama qabu dubbii dhuka qabu dhalootaaf bu'aa buusuu danda'u biyyaaf bu'aa buusuu danda'u akka nama dhuunfaatti osoo hin taane akka sabaatti waan isin dabarsitan waan ajaa'ibaati. Namoota jajjaboo akkasii qabaachuun keenya hedduu nu boonsa. Baga isinirraa dhalannee umurii dheertuu nuu jiraadhaa nuu kabajamaa hamtuun isin hin arginii rabbiinis egaa rakkoon akkasii kanumaan nurraa dhaabbattu jabaa ofii dhabuun nama biyyaa fi bu'aa buusa jettee nama dhalootaa fi bu'aa buusa jettee abdii guddaarraa qabdu dhabuun kun kanumaan nurraa dhaabbatu rabbiin kadhachuudha. Amantaa qabdaniin illee rabbiin kadhadhaa rabbiin haraara isaa nuuf haa buusu jechuun barbaada. Egaa Aceen fuula rabbii deeme rabbiin bakka inni jirutti lubbuusaa nuuf haa qananiisu dhugaa dachee kanarratti hanga jiraate irratti wanni inni godhe tokkollee dhala namaatiif akkam dhalli namaa mirgi isaa sarbamaa lubbuun dhala namaa karaa malee akkamiin ba'aa kan jedhu qabsaa'aa mirga dhala namaa ture falmaa mirga dhala namaa ture malee dabinni lafa kanarratti namarratti hojjetellee hin jiru. Rabbiinis egaa haala gaariitiin nuu simataa nuu qananiisa lubbuusaa jennee abdii guddaa qabna. Sana qofa rabbiin kadhachuudha. Galatoomaa ulfaadhaa halkan keessan haa bareedu. Warri isin biraa guyyaa ta'e immoo guyyaan keessan haa bareedu isiniin jechuun barbaada. Ulfaadhaa. Hedduu galatoomi artisti Daagim hedduu galatoomi ulfaadhu rabbi si faana haa jiraatu tika ofii keessatti si haa jiraachisu bakka jirtanitti artistoota keenya hunda keessan rabbi jireenya keessan haa tolchu akkuma isin biyya keessaniif saba keessaniif dachee irra jirtanii fi sagalee taatanii ufiif gubachaa jiraattan rabbiin immoo hara isin haa galfichiisu rabbi waan isin harkaan qabattan keessa barakaa isinii haa kaa'u. Isinis akkuma saba keessan beetanii sagalee saba keessanii taatan sabri keessanis isin beekee sagalee isinii ta'e qe'ee isinii ta'e walitti isin haa tiifatu tika ofii keessatti rabbi isin haa jiraachisu bakka jirtanitti horaa bulaa dagaaga wanti isin jennu faa hin jiru hunda caalaa kanama eegu rabbi isin haa eegu isinillee naga dandeettan of eegaa bakka maletti akka maletti nama hin taane biratti argamurraa hanga dandeettan of eegaa guddoo kanama eegu rabbi isin haa eegu osoo of eeguti. Osoo dubbii beekuti osoo bayaaf gala beekuti kan sila dubbiin isa miliine guyyaan isa miliine Aceedha. Gaafa rabbiin biraa dhufte immoo jabaan fedheen oolu isatu itti dhufe maalumaafuu hanga danda'ameen isinillee jabaadhaa rabbi isin haa eegu sabnilleen artistoota keenya quba qabaadhaan dhaamsa keenya amma lookoon walaloo ishii irratti nu darbiti sagantaan keenya immoo gara xumuraatti deeme. Warroonni haalli irra jirtan bakki jirtan isinitti mijaanne dhiifama isinii goona socho'uu ni dandeettanii namoonni immoo isinitti mijate asumaan akka nu wajjin turtan kabajaan isin gaafata.
Maartiin situnuu fakkeenya ati har'as goota boris goota keenya. Oromoof Oromiyaan kallattii hundattuu hunduu si yaadata gaanfuree guddattuu. Hanga kaabaa dhalli Oromoo marti siidaa keessiif dhaaba. Ati goota dhugaatii kan sabni ittiin boonu daandii dhugaatti baastee xurreetti loonu. Qomni kee osoo geeraruu lapheen kee osoo sirbuu diinatiin dulchistee nutti dhaamtee irbuu. Mana gumaataa malee mana gumaa akka hin dhaqne nutti dhaamtee deemte kaayyoorraa kan maqne. Akkanaan kunoo waadaa nutti dhaamtee in jirta osoo jennu nu biraa dhabamte garuu hojiin kee jiraataadha ni mirgisaan gu'u alaabaa yaadannoo kee in mirmirsina hin bu'u. Siif barraa awaa'een kee seenaan kees kuulamee hin hafuun xiiqeeffamu kitaabaan kuulamee. In baduun dulloomu hojiin ati hojjette faanni kee hin badu bakkee ati jette. Akkuma ati jette seenaan ilmi nyaata gootiin akka keetii hojiin isaa jiraata. Si ilaalee jajjabaata dhalli boodaan dhufu ati dhiira jabaadha madaalliin kee hin kufu. Laphee Oromoo keessa hin jiraatta boontee fooniif dhiigaattuu lafee keenya seentee. Toomi lookoon intala gameetti intala sabaati walaleessituu intalaati hundi keessattuu lookoo fooloo godhadha. Lookoo jechuun kunillee maqaan dhugatti maqaa addaati. An shugguuxii Oromoo osoo jedheeni hedduu natti tola. Kanaaf hundi keessanuu sagalee akkasii tana saba isiitiif dhiyeessuu keessaniif hin galatoomfattan jedhee yaada. Hedduu nu galatoomi. Ammas akka pilaatfoormii kanatti aartiidhaan walaloodhaan akkasumas yaada bareedaa dinqisiisoo ta'ee fi boharsoo ta'een filatamtee pilaatfoormii kanarratti lookoo qabna. Shugguuxii Oromoo jenneeti akka kiyyatti maqaa moggaasee fi isillee yoo maqaan kun itti tole ta'e asumaan pilaatfoormii kana shugguuxii Oromoo jettee yoo barreeffatte naaf tola. Hundi keessanuu galatooma shugguuxii kennaatillee jiraadhu bakka jirtutti horii bulii dagaagi. Qalamni kee mirgaa haa bulu. Bakka jirtutti lafa jirtutti rabbi jireenya kee haa tolchu. Dhugaa dubbachuu fi haalli isiin keessa jirtu haala ulfaataa keessa teetteti haala rakkisaa keessa teette niitorkii daataa guuttataa baraandaa namaatti baate walaloo kana nu barreessiti. Dhaabatarraa dhaabatti fiigicha irratti nu barreessitee nu dhiyeessite. Hedduu si dinqisiifadha. Namoonni jajjaboon akkasii silaa haala mijaataa keessa jiraate iddoon isaan jiran haala gaarii keessatti argaman ta'e dhugaa dubbachuu fi maal akka nu dhiyeessanii fi maal saba kana akka dhaabnu fakkeenyummaa akkamii akka irraa argannu raaguun keenya nama dhibu maraafuu bakka jirtutti hunda keessanuu rabbi isin haa tiisu isin biraa jiraatu. Ammas keessummaan nutti dhufe natti fakkaata. Ustaaz Abu Mu'az amman argee osoo dubbachaa jiru isaan illee baga nagaan dhuftanii wanti irra jirrullee gurratti dhagaa jirtanii yaada qabdanis yaada sunuu kennadha. Yoo du'aayii qaba nu godhuu dandeettanis haalli mijataa ta'e du'aayii nu godha. Wanti nu biratti dhagaamu kuniif wanti nutti dhagaamu nuti irra jirru kun isinittis hin mul'ata natti fakkaata. Maalumaafuu hundi keessanuu ulfaadhaa galatooma. Sagantaan keenya immoo akkuma itti fufetti jira. Amma mee yeroo tokko amman argee ustaazan baga nagaan dhuftanii dhufuun keessan innullee dawooma qabaa waan tokko nuun jedhaa jaan. Ustaaz Abu Mu'az dubbachuun isinitti tolee sagantaan isinii kennameera. Jira sagaleen kiyya. Akkachaa sagaleen kiyya jira. Sagaleen jira. Seenaan jira sagalee. Naannoo mootii qabe. Itti fufaa yoo dubbachuu barbaadanii dubbatanii ergatanii naan irraa qabee. Tole yoo dubbachuu ittiin tolle namoonni yaada qaban yaada keessan kennadha. Mee miyuutii qabadha. Namni miyuutii hin qaban miyuutii qabadha. Yaada namni qabdan yaada keessan kennadha. Ofishaalaliin as jirtanii joosiin as jirtanii akkasumas namoonni yaada qaban hedduun as jirtu. Yaada keessan namoonni yeroo hunda akkatti walitti qabamuu dhiisuu mala waan pilaatfoormii kanaas haa ta'u tokkummaa keenyarraa haa ta'u waan nu fakkaatu namni akkuma walirra jiruun akkuma dandeettii walirra qabuun beekumsa walirra qabuun yaada garaagaraa argachuu danda'a. Kanaaf hundi keessanuu dubbadha amma carraan banaadha. Carraa wal harkaa fudhadhaati carraa waliif kenna. Namni dubbachuu dandeettan dubbadha.
carraa banaa godhuun barbaade amma maaliifi mee artistoonni namni as jala jirta yoo jiraattan artistiin namni as jala jirta yoo jiraattan mee nu laalame artistiin namni as jala jiru yoo jiraate artistoonni yoo as jala jiraattan Rakkoon qabu yoo jiraatanii haa dubbatanii kan akkanaa fi Damoozee Tanzii warri hagammaan dubbanne Alii Guutuu warri hagammaan dubbanne kun dubbadhaatii warra jala kana jirullee sagantaa kennina ijoollee akka nuti eegallirraa jala kana jiran waan ta'eef haa dubbatanii martuu madaa keessa jiru haasa saaqatu waan ta'eef ijoollee Galatooma wanti dubbatamu kam hundumtuu dubbatameeraatii dhaggeeffanne malee yaanni keenya kan dubbachuu yaanni hundumti isaanii dubbatameera. Galatooma. tola. namoonni hin dubbatin namoonni hanga ammaatti ittiin dubbatin amma carraan banaadha. Yaada keessan fudhadhaatii yaada qabdan namaa qooduu dandeessu. Ishi galatooma duraan dursee hundi keessanuu baga gara mana haadha seenaa dhuftan isiniin jedha. Sagaleen kiyya jira? Jira. Waa hunda caalaa dhugaa dubbachuuf taanaan uummanni Oromoo bal'aan dhimmi Haacaaluu dhimma kiyyaa, dhimmi obboleessa kiyyaa dhimma kiyya jettanii akkanatti mana keenya kanatti dhuftanii yaadaan kan qabu hundu walaloonis kan dagalgalaatiin deeggaraa turtan. Baay'ee galatoomaa ulfaadhaa kabajamaa rabbi sinaa kabajuu isiniin jedha. Hin beeynaan hunduu obboleessa keenya namni of biraa dhabne sun nama jabaa addunyaa kana yookaan biyya keenya Itoophiyaa kanaa miti addunyaaf nama seenaa galmeessa jennee eeggataa turre jechuudha. Kanaaf akka tasaatti dhabne rabbi immoo nama akka isaa ta'u nu bakka buusuu danda'a jechuudha. Garuu ani waa hunda caalatti kan nu gammachiise namni waamicha walii dhaga'ee akkanatti wal jala yaa'uun kun wallaahi waan akkaan bareeda waan akkaan jajjabeeffamuu qabulleedha. Haati teennaa seenaan dhugaa dubbachuuf nama yaada ummata akkanatti walii qabuun isii kuniif namni yaadni isaa bakka bakkatti faca'ee jiru yaada isaa walitti fidee waliif gurunfaa deemaa jechuudha. Kana irraa barannaa jechuunillee akka maatii mana kanaatti ani yaada isin kaasuu barbaade isinirra beekee osoo hin taane ulfaadhaa kabajamaa waan hin beennillee namuma of dura jirurraa barataa deemanii waa baay'ee isinirraa barannee nu kabajanii mana keenya dhuftanii nun dinne namni waamicha namaa kabajee dhufee galata qaba nama birattillee waaqa birattillee jechuu barbaadeeti. Anaa dhufuu baga dhuftanii nu gammachiistanii Haceen obboleessa kiyyaa obboleessa Oromoo hundaa homaa godhuu hin dandeenyu goota dhabne homaa honni nu hin jiru qabsoo bara dheeraa keessatti goota cimaa dhabne obboleeyyan kiyya homaa honni olii goonu hin jiru doonni olii godhan jiraate qaasa goonaa jechuudha. Kan olii godhuu dandeenyu garuu yaada kana wal qabannee galma tokko gahuuf fuuldura keenyaaf obboleewwan akka Haacaaluu Hundeessaa baay'ifachuuf yaal qabsoo godhuudha malee waan biraa wanni goonuu hin jiru jechuu barbaadeeti. Galatoomaa isinirra beekee osoo hin ta'in waan na keessa jiruttu na dhaga'ameeti dhiifama isiniin jedha yoo balleesse. Tole obboleettii teennaa Xayyibaa hedduu galatoomi. Yaada bareedaa nuu kennitee hedduu galatoomi. Hundi keenya gubaa baachatumaan jiraachaa jirra. Gubaa kana ilma sabaati irratti saba kana irratti buuse gubaan isaa yoomuu hin qabbanaa'ini
akiraa addunyaatti rabbi isa milkeessini gubataa rabbi isa haa jiraachisu garaan keenya rabbi gubataadha laaluudhaan jiraanna maalumaafuu wal jajjabeessuu fi waan Acee fakkaatu lafa kanarratti diriirsu tokkummaa isaa jaalala isaa waliif dhaabbachuu isaa wal jajjabeessuu isaa saba isaatiif sagalee ta'uu isaa rakkataa gargaaruu isaa gochuudha gochootuma inni biraa kuffisan gochuudha malee Aceen deebi'uu hin danda'u. Akka Acee hedduu dhabne Acee durallee hedduu dhabne kallattii kamirraayyuu namoota hedduu dhabne hundaafuu rabbumaa fudhate rabbutu sababa akkas godhee fi kanaaf hunda keenyayyuu bakkuma jirtanitti rabbiin obsa isinii haa kennu obsa nu maraafuu haa kennu akka isaa immoo rabbi bakka nu haa buusu namoonni yaada qabdan yaada keessan bayadhaati ammallee xumura irratti walaloo golabbii qabdii lookoni As jalatti yaada bakkalcha artistii kennaa bana jala jireedhu. Artistii kennaa balaa eessa jira? Ninaaf jira yoo jiru. As jala jiran Amma ijoollee mana natu baasaa takkitti waa dubbadhuufi ijoollee mana namni takka hin baasu. Amma meetii qabadhu beekamtii galchee amma. Ijoollee mana namni takka isin hin buusu anaa haadha keessantu isin baasaa jira. Galgala irraa jechuudha. Namni takka isin hin buusu nama takkatti hin komatina. Namni isin buusuu danda'u ani isin buusaa jira keessumaan mana jira. Si tokkichaa miti amme nama meeqa mana guutuu turtanii galgala. Kanaafuu callisii taa'ii yeroo namni bahe si seensisaa yeroo namni hin dhibsa. Ayyee. Museen ani gadi bu'aa gara jalaatti akkam jirtu Salaama nun gaafattani jaayii nun gootanis taaza. Maal rakkoo qaba? Isin marti keessanuu baga nagaa jiraattan rakkoo tokko hin qabu. Ilma sabaa yaadachuu fi akkanatti wal gahuun keessan ilma musliimaa fi kiristaanaa fi waaqeffataan illeen akka tokkotti ilaalu inni illee akka tokkotti ilaalu sabni kun dhabuun dhugatti miidhaa kana jedhamuu miti. Sagantaa kanarra jirtan hin seene silaanis profaayila isaa godhee ni dhufaa maal jennaani Hacaaluun takka saba adda addaatti kun dhugumatti ilma sabaati. Gaafa magaala Shaashamanee buqqaatota bishaan gurraachaa laaluuf daawwatuuf dhufe keessatti dhugatti isa argee isa bira dhaabbadhe Hacaaluu waan jennu hin qabnu dhugumatti isinuu kaaftanii jirtanii haasoftanii jirtanii. Ani gaafa inni wareegamee kun jedhe televezyiina OMN ilaalaa jira wayita Usmaan Ukkumeeti namni gaafa san gabaase jalqaba irratti bakka taa'uuf hin yaadanne of to'achuu hin dandeenye ka'ee dhaabbadhee lafti natti dhiphattee bahee ollaa kiyya kakkaasee magaala keessaa gadi deemaadha inni magaala Shaashamanee waan isiin taate marti keessa miidiyaan argitaniitii jirtanii. Maaltu akkas godha jennaan jaalala nuti walii qabnu nuti dhiiga tokko Oromoon dhiiga tokko dhiini Hacaaluu sun kan jige nama tokko jalaa hin jiini kutaa tokko jalaa isa nama Hacee jibbu yoo tahe warra isa nyaate qofa yoo hin tahin nam tokko namni Hacee jibbu tokko hin jiru. Ilma sabaa san nama isa dabru akka nu haa buusu ijoollee isaa san ijoollee isa dabru rabbiin haa taasisu. Isin ammoo yaadannoo guyyaa isaatiif akkanatti wal guuttanii seenaa isaa haasahuun seenaa isaa yaadachiisuun seenaa isaa akkan dagatamne taasisuu waan guddaadha. Dhiiga isaa rabbi haa baasu. Dhiiga isaa rabbi haa baasu. Dhiigni isaa gammaa hin baane akka nuti feenetti hin baane argamee hin jiru hin baane
hin baane dhiiga isaa Rabbi haa baasu. Akkasitti nagaa keessanaaf tura. Lafti halkanii akkuma tasaatti natti toltanii natti babbareeddanii dhugumatti akkasitti isin bira ol ba'e nu biratti sa'aatiin sa'aatii 6 jechuun xiqqoo halkan keessa nagaa keessanaa bula inshaallah. Amiin amiin jazakallah khairan. Manni Ayyo keessanii ustaaza kenna. balle Hedduu galatooma. haati seenaa Ustaaza kun keenya. yeroo qabsoo bara wayyaanee sanii yoom du'aaf na eeganii manan bulu amma biyya ormaa gallee waa baay'eedha. Sooshaal miidiyaa marraan laalla. Rabbiin biyya keenyatti illee nu haa galchu. Yoom du'aa na eegan yeroo sana akka waan namni kun wani keessaa numa fudhatanii. So baay'ee waa'ee qabsoo kana yoo kaasne namootuma keessa jiruu fi waanuma keessa jiruuf waanuma dabarsanii yeroo san waa baay'ee dabarsaa turre. Kanaafuu sanuma san garaa koo keessaa nama waa'ee xiqqoo waa'ee qabsoo kana beekutu seenaa namaallee sirriitti hubata. Amma guyyaa irraa ani amantii musliimaa akkamitti nama du'ee waa'ee isaa haasofta jedhamee namoota hedduu keessa kiyya madaa kiyya nan gartanii dubbattanii madaa nama qabutu madaa namaa beekaa. Tarii warra haceen wareegamuun isaa kun nu qofaa miti saba guutuu nama guutuu haa ta'u garuu waa'ee qabsoollee waa'ee nama arge sibiila nama arge beekan. Gaaf takkan hiriyaa kilaasii kiyyaa gaaf takka nama 4 gaafa dhabee jiraan bakka baradhu. So nama dhiiga argee waa'ee dhiigaallee beeka waa tokko tokko yoo isin dubbachiisu jechuudha. Kanaafi daangaa amantii kiyyaallee beekaa. Intala ollaa masgidaa dhaladhee guddadheeraa. Waa'ee amantii kiyyaallee hamma danda'een beekaa. Kanaafuu ani as bira waa'ee amantii kaasuu osoo hin barbaadin keessa keenyatti waan keenya hundi keenyaan beekna waan itti amannu kabajamtanii ol kabajanii warri dhuftan galatoomaadha. Warri keessaanis waan baay'ee barreessaa jirtanis galatoomaadha. Kan na keessa jiru kana raasa malee waan biraa waan addaa qabadhee as hin dhufne. Isin gartanii waa baay'ee keessan argaan jiraani galatoomaadha. Ijoolleen dhugaa keessattuu waa'ee kanaaf na wajjin dhiphattanii guyyaa irraa bakka kana ooltan galatoomaa jechuun barbaada. Jazaakallah khairan ustaaza keenya galatoomaa ulfaadha jazaakallah khairan. Rabbi urmii sinaa dheeressu mana kiyyallee sagantaa kaanillee walumaan itti jirra. Nu ulfaadha isinin jedha halkanii dhugaa keessanii isin uffalcha yoo deemu barbaadda rakkoon hin jiru. Artisti Kennaa Balaay. Artisti Kennaa Balaay Azala jira jedhu maqaa gubbaarraa barbaadan ture. Yoo jiraatan lakkoofsa tokko nuu barreessaa. Kennaa ka jedhu kana ta'innaa? Artisti Kennaa. Tole ulfaadhaa hundi keessanuu galatoomaa haadha seenaa atilleen galatoomii. Ijoolleen faamiliin haadha seenaallee sagantaan kun har'aa akka tasaatti asitti qabame haala kanaan qindeessuun turre sagantichi qabame akkas hin turre namoonni hedduun karaa deemuudhaan joosiin karaa deemuun namoota biroo itti mijaa'uu dhabuudhaan nu jalaa sagantaan akka kana ta'e haa ta'u haati seenaa immoo dhugatti sagantaa kana nu bareechitee qindeessitee haala kanaan sagantaa kana mataa walitti nu qabde asitti akka turru nu taasisuu keetiif hedduu galatoomi. Kabaja sii mala galata sii mala ijoolleen haadha seenaallee hundi keessanuu warri as jala jirtanillee warri asii gadi buutanillee hundi keessan addunyaa qabdan namni gadi isin buusuun kanaaf illee muufatina amma sagantaa keenya godhamuudhaaf walaloo lokoon qollamne namoota jalqabullee deemanii maatii isaanii baranii namoonni paartii guuttatuu barbaadan paartii yoo guutaniif asitti illee namoonni paartii guuttatuu barbaadan ooluu barbaadanii sagantaa keenya ni goolabna lokoon walaloo xumuraatiin nu goolabde san booda namoonni yaada walitti dhaammatanii hundi kennaa gara garaa faca'an. Warri har'a takkaa dhiifama warri har'a sagantaa sa'a 3 irratti isinii qabee ture keessan naa barreessaa turanii xiqqaa kana dhaga'ee dhiifama sagantaa kana booda warri jirtan gaafiif deebiin ni jira. Egaa sagantaa kana xumurreen booda sagantaa kanarratti walirra naa dhufeetiniin har'a bira kutee
dhiifama jedha. Lookoo kan ammaa gabaabduudha kanuma ittiin gudunfinee galluudha jedhee yaada. Anis gandaan ofii waamnu jedha. Wallaggatti dhaladhu shawaas taatu jimmii amantii feete qabaadhu oromummaatti dhimmi. Walloos ta'e ganda biraa adaamaas ta'e karrayyuu hidda keenyatti walitti jira kaleessas ta'u harrayyuu. Harargee yookaan iluu galamsoos ta'e gimbii alagaan nuuf hin hilu keessa isaa marge jibbii. Maccaaf taasisu lama yoo taates arsiif baalee kiristaanas ta'e islaama amanuun ofiif malee. Shira diinni qopheesse amantiif kutaan qoode maaltu garaa madeesse kan firri firaan oode. Adeemsa karaa fagoo jalqabni tarkaanfii tokko warra naaf dhukkubsatu fira koo gaafa rakkoo kanaafan isin godhadhe lukaaf luqqeettuu koo walirraa kan dhuuramne hidda keenyatti tokko. Nu birmatee walitti fiigaa naafsitu waliif dhiigaa hidda keenyatu firaa numatu waliif jira galatooma kana. Dhugaa hedduu galatoomi lookoo hedduu galatoomi waa malee shugguxii isiin hin jenne dhugatti shugguxiin meeshaa xiqqoo meeshaa qalbii qabdu meeshaa aqlii qabdu meeshaa dhiirtii hidhattee deemtu tayyeruma gafu diina namarraa mataa haleeltu kanaaf walaloon isiin barreessitu kun dhugaa dubbachuu fi lookoon osoo as bulle halkan edanaa barreessaa bulti asumaa nutti qicaa bulti isinii gale hin barbaaddu rabbi laaffisee fi qoma isii keessaa dhangalaassi kanaaf rabbi siif haa dabalu beekumsa si haa dabalu hayyummaa si haa kennu umrii si haa dheeressu hara si haa galfachiisu biyya namaa keessa biyya keetti si haa galchuu sabboonummaa si haa argachiisu si jedha hedduu galatoomii haati seenallee galatoomii biizii si goone dhugaa sagantaa bareechuu keetiif walitti qabdee sagantaa kanallee qindeessitee asiin nu ga'u keetis hedduu galatoomii hundi keessan warri asitti argamtan galatoomaa ulfaadha. Joosii fi ofishaal aliin yoo yaada xumuraa qabaatan yaada xumuraa nu haadhaamanii yoo yaadni xumuraa hin jiraanne immoo namoota as jala jiraniif bakka kennine mana banannee ijoolleen paartii haa guuttatan. Joosii niitworkiin baasaa afumaan deebisaa jira. Yaada xumuraa kiyya haa kennuuti hundi keessan galatooma sagantaan akkanallee ka walitti nu qabu hedduu jira yaadannoo garaagaraa ni jira ka waggaa waggaan manni Oromoo kan dagatame ni jira ka waggaa waggaan gootota darbanillee ka yaada jiran sagantaa akkasiillee qopheessatiin sababa itti walitti dhufnu qopheessuun sababa ta'ullee bareeda tadhumaa ka jedhu dhiifamaa nuti amantii islaamaa takka keessa fakkii takka jira haqa haadhaa kafaluu hin danda'ani haqa abbaa garuu kafaluu hin danda'ama inni maali isaa duniyaa tanarra jiru gabrummaa jalaa isa baasuu fi erga boqateen booda mootu hiriyoota isaa ka inni duniyaarra yeroo waliin jiru isarra waa argataa bayan haa ta'u waa godhaa fi bee haa ta'u maal haa jedhu isaan mootu hamma danda'ameen kunuunsuu fi isaa yaadatudha. Kana jechuun sababa fakkii kana kakaaseef hambaan haccee fa'a ka haccee duuban turan ni jiran hacceen fuuldura jira isa duuban akka karaa aartiitillee akka milkaa'u ka duuban hojjetaa turan ni jirani mootuu hacceen ka isaan duuban jiraatanillee inni boqannaan inni hir'annaan ka uf duuba deebi'an takkaalama miti warra sanillee hamma danda'ameen hambaa isaallee haa yaadannuu fi xiyyeeffannollee haa kenninuu fi yaaduma gaariillee haa kenninuu fi jedha galatoomaa kana jedha sagantaa kana booda warri gaaffii qabdan jaallanii gaafattan. Toleeyye ulfaadhaa sagantaa keenya goolamnee jirra namoonni yaada qabdan akka dhuunfaa keessanitti yaada wal keessa kaafachuu dandeettu Joosii waan jedhee goola kun qabu. yoo jiraate yaada xumuraa nu haadhaamu san boodaan namoonni yaada qabdan akkuma dhuunfaa keessanitti sagantaa keessa wal keessa oofachuu dandeessa. Galatoomaa. Suusii yaaneessaan kachi jette immoo. Suusii haadha koo. Biyyeen sagantaa hundarratti eegaa dhume dhufti hambarratti.
Eeyyamana sii jirti ijoon godhe duuba bahuu hin dandeenye waan itti milleen jiru Nu guyyaa isii biisidha bira ishiin halkanii kirtaanii. gaafa nu bira halkanii isii bira guyyaadha akkas taate Suusee akkaataa yaada qabadhu keessa yaada xumuraa nuu kenname. Kaarootii gadhiiftee wayyo suusee maaluma si godhaanuma. Fayyaale. Mee kottu seeni. Suusiyyeef bootaa kennaa Joosii yaada isaa yaada xumuraa nu haa dhaamume. Alii official maal gootee lixxe suufisiyeen. Suusee inseen tahaa ala ta'etti akkasitti wanni jechuun hin jiru habiibtii. Galatoomi Suusiyyee mee iddoo kennii fi yaada seena. Lan kennaa fi barree aarzar nuuf jedhamanii jirti na fakkaata barii gattutti malee seentii laata. Joosii itti mijannee dubbachuun. Akaakaa yoo jiraatan. Joosii ufumaan bayaa bara ufumaan deebi'a. Akaakaa yoo dandeettan yoo ni torkiin dubbachuu sii tole mee. Alii guutuu natu si buusaa jira dhiifaa maqaalee. Yaada bayattee fakkaattamti. Mee amma suusii harkisi akka dandeetti. Suusii mana kee jirta waan ta'eef wanna godhime waan barii gattuqe. Galchi galtu galle nan bu'aaf. Suuseen uummata kana guutuu na bira. Toleen jedhu Azerzaruum jedha. Mana jirti. Wambarii gadi tuqadhaanidha. Namni galu jira moo? Teessoo gattuqe. Kennaa balaa illee asala yoo jiraate kennaa balaa yoo ofishaalan jedhu artistiidha. Asala yoo jiraatte lakkoofsa nu barreessi maqaa mana jirta. Ittiin tolu yoo waan bareedu jedhanii. Joosi nama waan jaallafa arge fakkaata. Joosi dhibbadha. Suusee seenta mun seendamu. Singa'u. Seenne seenuun ta'uu dide bakka Azerzaruum jedha hoo wambarii irraa galchite malee. Wambariin tuttu kan jirtadha wambarii tuttu. Suusee kootu salaama nu gaafadhu haadha ofoo. Akkana si wayyaa jala satti. Ajajuma seeni jettaniin afaatti isin qabsiisaa jirti. Ittuma dhiisaama. Suusee wambarii tuqii mana jirtaa. Joonki labii miti wambarii. Ilaa mana jirti manni si guutuudha argaan jira beektaa reefuun yoo laalu baarala jirti. Ayyee itti fufaa rakkoon qabu hin seenti. Tuqqeerti kuno hin seenti hin jennee. Wayya nama biraa tuqe sababa isii tuqatti soorii namni kun dhiifama. Abee namni wal jala fiiga beektanii. Eeywa seenti fakkaatti. Mana kaya kamitti firraa qaba sagalee yaada seenaa. Akka nama lubbuun Hin qabin ilmaa seeme sagalee teetu yaade. Wakkalchaa assalaamu alaikum hundi keessan akkam nagaa fayyaadha. Nagaa fayyaadha jirtaa? Jira alhamdulillah akkamitin har'a wallahi maashaallah. Fayyaa baga jiraatte. Neetworkiin dabarsinatti fakkaata. Eessaa dubbattisin? Keessuma jirti jedha fe'ate. Neetworkii ishee buuse fakkaata. Miskiinatiyya. Qaanyi kun qaanyi. Wallahi neetworkii akkamiiti kun fayyamaan. Biyya neetworkii himata bulti.
Maaliin torkiin akkana dhugaa fayyaa qabaadhu bal'aatin yaadee yoo suusii dhugaa sabana kana. Neetworkii himatuun amma qaanjisuusi. Neetworkiin gidduu kana gaama qormaan ni dhumutti. Sheersii goonu. Deebitee jirti. Deebise. Ani bari caaluma ji'a haasa'u jira lakkaa keessan jira. Baga nagaan dhufte Suusi. Akkam nagaa fayyaa? Nagaa fayyaa bakka alshakama. Fayyaa baga nagaan dhufte haadha. Suusee teenya biizidha sagantaa sitti himnee guyyaa yaadannoo Hacaaluu kabajaa jirra. Namni kun marti kanaaf asitti argame. Yoo xiqqaate gara namni dhibbaa wayii osoo hin ta'e. Nu biraa xiqqoo hojiidhaaf wanti hojii samara beekee gaafa samaraa kan hojiidhaaf waan hundaaf xiqqoo hedduu biiziin ta'e dhiyoo tana manallee banaan jiru anuma biizii ta'ee hirmaachuudha hanga bangatti dhaqqabadde jechuudha amma. Dhaqqabatte kun nama kana mara argite kun. Wallaahi. Akka haaraatti jalqabsiisi. Akka haaraatti jalqabnu Suuseedha. Viidiyoo isaa waraabni inni ergituufi. Dhugaa viidiyoo waraabame erginaaf. Ammas mana jirti yeroo jetti jarana maali mali. Wallahi mani jalaa yaasaa dhiisaa. Asibira taa'u jiru sana foloo wanni tikitan keessaa mul'atu laa. Waan koppiitiin jirtu. Gicoon keessan hin oolle. Manni jalaa yaasaa. Manni jalaa yaasaa. Koppii gootee koini mul'isa. Mana olaa xooftee koppii gootee homaa waa tokko amma barbaadde yoo achi teessa gizee seentu jooyin gootee tuma keessa seenta maatu. Zim jettee olaa lama bakka lachanii banaa ta'e sagaleen illee si jeeqa mana keeti gaafa bahuu barbaaddu waa fayyadamte jara karaa hootee irraa ola xooftee amma sitti deebitee irraa ola xooftee sana booda amma barbaadduu deemte homaa vooniidhaan hin bahin garuu. Wanni dhiisee jiru kana kana. Goonu sana ni rakkisaa barboo. Kennaan asii kennamullee hin mul'atu. Namni tokkichi namni dhugaa Suusee jaalatta warra walaloo kana keessa namni tokkichi irra deebi'aa fi maaloo. Mee dhufeen jira. Lookoo ta'ii waada. Maaloo irra naa deebi'aa fi. Siyaa jedhani tokkitti siyaa jedhani. Gaafa wayii isin himee gaafa. Lookoo waan tokko irra deebi'iifme. Yoo takka qofa takkitti keessa. Gaafa du'a caalu waan na mudate si hima karaan konkolaataa oofaa jira. Si jala namni barre namni Suute xaragiiti kootu deebi. Xaragiiti ol xaragiitti hin deganaa gali. Akka haaraatti gali ol xaragiiti kootu. Ini waa fayyadamte jala kana si ol xaraddee yoo baate amma barbaadde achi sagaleen illee asitti hin dhaga'amu. Biyya irratti mana cufte ta'uu hin diddu amma immoo galchi mee Suusiyee galchi. Wallahi cufi galchi. Nan galcha beekay. Mee namni lakkoofsa jira jiru booda lafa jira paartii deeqaa kudha hin hafe. Ganamatti xumurtaa qoyee obsi bannaatin. Suusee mana cuftee dhufte. Yoo mana cufte namni kamuu isii galchuu danda'a. Namni wal jala ergataa hogasti jiran. Qabadhi fakkaata. Nama biraatu gale. Wambarii bara ulfaana tuqatanii taraa akkatti nama cinqosaa argitanii. Wambariin immoo tartiiba gala. Lakki yeroo hin harkifamuu fi hin baay'ee. Ani irratti hirmaadhu. Gaafa du'a isaa mudannoo isinii himuu deema. Egaan biyya kana dhuferraa jechuudha. Karaa konkolaataa oofaa jira. Biciyoo natti dawwaltee naan jette. Suusii arra bira waa dhageessee maaliin naan bira Hacaaluu. Wallaahi laaziim karaa ni beekta karaa guddaa irra deemaa jiru. Karaan deemu wallaalee makiinaan lama waliin dhe. Sadaffaa muka guddaa dhaabbatu jirutti facaase. Ni bu'ee dhugaa rabbii maatii isaa akkasumatti jajjabinaa kan nuuf ilaarraa jechuudha. Inni nama hundaa keessa jira. Ulaarraa ani wallee isaa dhageewu ni bu'ee malayyaa
maatiin irraa dhalate Oromoon hundi akkas isa jaalatti rabbi biyya irraa isa bulisu ni ulfaata isaa dhugaa. Martabataatumaan jiraata suuseeti jamii miira keessaa yaadu. Dhugaa dubbachuu fi wanni haacee kun bar eenyumaafuu hin galle maal akka taane beektanidha. Namni waa irraa waan ta'in hin jiru maatii isaa keessaa kuun abbaan qabu, kuun haadhan qabu, kuun obboleessan qabu, kuun obboleettiin qabu. Namni waa irraa hin ta'in hin jiru. Garuu madaan faamilii keenyaa haga haaceen nu dhukkubsu hunda keenya nu dhukkubsite. Fakkeenyaaf an abbaan qabu abbaan kiyya du'eera. Osoo nan beeku sadarkaa amma jiru kanatti bara 2000 akka biyyaatti hanga haaceef miidhame abbaa kiyyaaf hin miidhamne yoo jedhe dhugaa isinitti fakkaatu dhiisuu mala. Gubaa keessoo keenyaan qabbanoofne yeroo kamuu gubaa bara baraan achuma taa'ee nu qofforu nutti ta'e. An dhugaa dubbachuuf muuziqaa haacee dhaggeeffachuu hin danda'u. Dhaggeeffachuu hin danda'u yeroo kamuyyuu garuu dhaggeeffachuun fedha hin danda'u keessoon kiyya. Kanaaf hundi keenya madaa akkasii qabna. Hundi keenya guyyaa san yeroo san torbee san keessa maal akka ta'aa turree fi tokko keenyan muudannoo addaa rakkoolee adda addaa keessatti kufe namni saba kana ta'e hiraaree dukkanti itti buutee addunyaa irra jiru kana irraanfatee bayaagala irraanfatee waan hedduutu nu mudate. Gaafa akkanatti haasofnu nuti gubaa keenya haasofna. Namni sagalee keenya kana immoo dhaga'ee gammadullee jiraachuun mala. Baga rabbi akkas isaan godhe jedhee jechuudha. Warri kana nu godhe irraa maalumaafuu dukkanti nutti buusan tun dukkana yoomuu irraan bariine isaanitti haa taatu. Madaan nu madeessan tun madaa osoo isaan madaayan osoo isaan hooqatan osoo isaan coofiltu qabritti isaan galchitu haa taatu. Maalumaafuu jecha tun hanqata hundi keessanuu amma wal jajjabeessuu jajjabaatu imaanaan isaa tokkummaa isaa inni leellisu san wal tokkummaa keenya sanitti jabaachuu wal bira dhaabbachuu akka ilmaan haadha takkaatti akka ilmaan abbaa takkaatti wal hammachuu wal jaalachuu gandummaa wal qooduu fi amantaa wal qooduu ilaalcha wal qooduu akkasumas yaada garaagaraa yaada dogongoraatiin wal jala dhaabatanii wal qoqqoodurraa haa dhaabbannu jajjabaannee wal jabeessinee yaada tokkoon haa tarkaanfannu. Gaaf kana wanni argitee haaceen nu biraa dhabameef haaceen nu godhaa ture sun hundi keenya biratti gaafa mul'ate isumatu dawaadha. Kanaan kanumaan isinii dhaamaa hundi keessanuu jajjabaadhaa galatooma ulfaadhaa wayyama. Waan hedduu isinirraa hin dhageenye haadha seenaa galatame. Hacaaluun jechuun onni Oromoo hunda keessa jira. Nama lubbuu fi aarsaa lubbuu Oromoodhaaf kan naabee. Namu hundi keessanuu waan amantaa teessanii wallaahi rabbiin haqa isaa haa baasu. Haqa isaa ka ilaa waggaa 5 ilaa irraa hin bahin kana rabbiin haqa isaa nu hunda baasee rabbi nu haa gammachiisu. Haquma isaa kana rabbi haa baasu. Haquma isaa kana gaafuma yoo bahe maaluma faamiliin isaallee qalbiin isaanii tasgabbooytu haadhaa fi abbaa isaa keessaa haadha mana isaa ta'e ilaa irraa daa'ima isaa qabattee booyaa jirtu san. Dhiiga isaa rabbi haa baasu. Haqa isaa numatu baasuu qaba. Haqa isaa dhiiga isaa rabbi haa baasu beeknu eenyu maal akka godhe rabbummaan ifa nu haa godhu. Haqa isaa garuu nu baasuu dandeenya. Hambaa isaa irra deddeebi'ee ni jechuudha. Warra inni erga dhabameen booda erga inni deemeen booda wallahi warra duubatti hafee jira nutti dhaga'ame malee kan jiruu isaatirraa hedduu hir'atee jira. Warra sanillee haqa warra isaan irraa baasu haqa irraa baasu nullee nu haa godhu warra jiru kanas. Artistoota qofaaf dhaamsuun qofti gahaa miti. Maaliif reefe inni immoo namoo eenyu artistootaaf dhaamse yoo waan uummata madeessu hin hojjetinaa hin dubbatinaa yoo waan gaarii dubbatu dadhabdanillee
cal'isaa akka jedhu yaada kaase. Cal'isuun sunuu guddaadha, waa guddaadha cal'isuun. Garuu immoo akka dubbatu jiruu dhuunfaadha irra caalaa artistoota kan akka artistoota keenya jiruu dhuunfatu irra caalaa miidhaa jira. Yeroo isaan dhuunfan mootu jiruun itti ulfaate beetanii jedheen jira namni jiruun itti ulfaate sagaleeni miti qawweenuu sitti garagaluu ni danda'a. Maatii namni qabu namni kiraa manaa ofirraa kafaluu dadhabe kuni amantiyyuu kan jijjiiruun jira bakka ibiddatti isa naqu osoo beeku. Garuu immoo kana kan isaan godhu rakkoo dhuunfaa isaanillee irratti dhiibbaa godhaa. Kanneen illee irraa maal jechuu waan garaagaraa hamma dandeenyu bar yookaan namni akkanaa rakkoo tana keessa jira. Bara artistiin umrii isaanii aartii Oromoo kanarratti fixan. Kaa ijoollee isaaniitti toltee duniyaa kanarraa deeman hin jiru. Nuu gobanaa isin kaase artist wanti Kadiir Martuu maalirra jira? Osoo eenyu tujjaara Oromoon qabdu eenyu maqaan nuun harkaa badee yaaboo eenyu yaadata. Anas sirraa cufaa san gammachuu gammadeetiin viidiyoo hojjete. Garuu hanga inni kufee sadarkaa san qabu sirriitti uummanni quban qabu. Erguma rakkoo hamaa keessa erga seenanii mirkanaa'ee booda bira dhaabbatu osoo hin ta'in isaan mootuu haasa'uuf itti ulfaata ni qaanayan. Kabajaa uummata biratti qaban san maqaa san eeguuf jecha rakkoo of keessatti qabaniitiin irra hedduun cal'iseetiin jira malee osoo dubbatanii osoo irra deemtanii ilaaltanii artistoonni yookaan haadha manaa isaaniitu hojii biraa qaba malee hojii gurguddaa yookaan biizinasa biraa yoo qabaatan malee karaa aartii kanaan kan jiruu isaa fooyyessaa jiru hin jiru. Maaliif? Nuti irra caalaa artistoota kan hubannu YouTube irratti yogguu view kana homaa gadhiisan aboonii qabanitti beekna. Waan isaa mallaqa irratti baasan san hojii galii irraa argatuu dhiisate waanuma baasan sanuu kan kisaaraa keessa warra seenaniitumaan achumaan hafanii jira. Isaanirraa eeguu qofa osoo hin ta'in nurrallee waan eeggamu amma danda'amu. Mee waa tokko waluma ziyaaruu mee warri bira jirtan yaada tokko nama tokko mee ibsaa. Kana waan taateef artistoonni itti tolee duniyaa kanarraa deeme hin jiru. Ka mana dhabee ka maalii jedhee kana qofatu jira. Kun immootu Oromoon qabsaa'ota isaa ni faarsiti malee dhugaa ni faarsiti malee jiruu dhuunfaa isaanii cheekiin goonu yoo itti tolellee ittiin dhiifnu maaliif haga nu galutti irra deddeebi'u waan garaa kiyya dubbataa jira. Dhugaa rabbi iddoo itti dubbadhu dhabeeti yoo sagantaan kun eega qophaa'e ka jiruuf ka du'eef boonne ka jiruuf mootu akka kaafeef hambaa isarraa hafe cheekiin qabnu achii booda namni maal nuti cheek goone hin jiru. Garuu dogongora isaanii xiqqishuu san garuu isaan wayita dogongoran akka waan wanti jiruu isaaniitirra wanti jenneetiin itti kaana wayita dogongoranii wayita waan gaarii hojjetaatiin hin jiran mootu ni jirra jenneetiin hin mil'annuu haga isaan rakkoon isaan kuffisutti eegnaa. Kana waan taateef isaanirraa qofa isaanii dhaamuu qofa osoo hin ta'in uummatalleef nulleef dhaamsi nu barbaachisaa jira. Isaan waan haasa'uu dadhabanitu jira. Kana waan taateef nullee ilaalcha keenya sirreessuun barbaachisaadha. Haga kufanii maaliif eegnaa? Mee takkitti waan ati jettu kanarratti amma aartii wanti tokko namni aartii kanarratti waa godhuuf dhugaa waan yuutuubii irraa argatu minaamina yookaan CD gurguratu irraa argatu uummata akka dhugaa waan itti baasan san hin hanqatu waan ati irra gaggaabatamaa si kennu obboleessa kiyya tokko qaba. Muuziqaan isaa uummata birallee baay'ee hin geenne dhugaa manaa wanti inni manaa faazarii jalaa baasee gurgurre hin jiru. CD kiyya bakka hangaadhee isinitti himaa dhugaa wannummaan inni faazarii farda gurgura, harree gurgura, midhaan ooyidaa naqee gurgura wannummaan inni gurgurre hin jiru dhugaa isinitti himaa. Bakka CD kiyya bakka hangaadhu malee hin taa'u dhiisi lakkii gurbaa wanni kun galman ga'u
gaafan gurgure akkana isinii godha gaafan siiliin koo akkana ta'e isinii akkana isinii ta'a jedhee dhugaa waan mana jiru jecha amartistoonni illee miidhaa ati argite kana namni beeku jira ani argaa waan wayii sii fiduufi malee dhugaa wanni jarri qabatanii dhufanii uummata biraan gahanii bu'aa irraa argatan hin jiru nuusiin ga'u dhugaa siidillee gurguramee fi wanni inni yaade sun illee godhameef garuu nuusi waan inni qe'ee baase san nuusi hin ga'u dhugaa keetii waan mana jirudha. Tarii artistii beekamaa ta'een beektani malee an dhufii kiyyaa waan maatii kiyya keessa jirudha yaani. Wanni hajjiin manaa baasee nu gurgurre yoo jiraate uffata keenya ni gurgura torbee dhufa hajjiin maal fudhachuu jedha torbee kana jenna dhugaa isinitti maal baasuu jedha laata qidaamee jenna bakka ni eegganna jecha. Kanaafuu artistoonni nuusii hin argatanii CD ofirraa waan itti xaaran irraa wanni hundi baasii barbaachisaa. Artistoota keenya kallattii kamiinuu wanta aliin jedhe kana sammuu keenya keessa seef goonee kallattii kamiinuu haa gargaarru haa jabeessinu gaafuma isaan nu biraa deeman waan isaa kana faffaarsuu uffachuu jechuu osoo hin ta'in ammallee warra deemanii maatii qaban jiru. Aceen maatii qabaa, Alii Birraan maatii qabaa, Nihoo Gobanaa maatii qabaa. Maatii isaanii kana warri biyya jiru zihaarree warri biyya garaagaraa irra jiru immoo tooftaa ittiin dubbannu qabaachuu qabna. Tooftaa ittiin nama keenya san galmaan geessu qabaachuu qabna isiniin jedha. Fakkeenya warra rakkatee ibsee jira. Garuu kakaleessa dhugaa nullee itti kaane hedduu jiranii kakaleessa kara aartiitii fi kara qabsootiin siyaasalleen haa taatu uummata kanaaf sagalee ta'aa fuuldura wanti jecha uummata kanarraa haasayaa turan. San booda jiruun dhuunfaan tun dhabni kun waan nama hin goone hin qabu. Yookaan mootummaa jala haa ta'u maalii jala haa ta'u uummatatti afaan garagalaniitiin jedhan ni yaadattu. Akka warra caalaa bultumee fa'anii jiranii warra siyaasaa warri aartii kun har'a maalirra jiran ni beektu. Mana ajaa'ibaa kana keessa fi jiruun isaanii inumaayyuu mana farsoositti waan gugurdaa kanaan wal dhaban. Jiruu ajaa'ibaa keessa jiraata. Maali? Sagalee isaanii san fayyadamanii karanaan kara uummataatiin yoo waa dhaban karas deemaniitiin ni jijjiiramaa jechuudha. San booda takka itti kaanamootu itti jabaatatu maan deemtee jechuudha. Uummata kanaaf akkana ta'e ka jedhu inumaayyuu sheenaa itti dhaga'amaayyuu. Dhaliinsi osoo jiruun itti tolte wanti jiruu sana osoo itti tolte wanti isaan jijjiiruun jiru jibbaa uummata irraan qaban. Garuu immoo jiruu dhuunfaa kanarratti jiruu dhuunfaa artiistota hubadhaa hanga jiruu dhuunfaan hin hubatamne irrumaa qofa aarsaa isaanii eeguun gahaa miti aarsama isaanii irraa eeguun maali osoo waa takka qarshima takka illee osoo waa takka hin baasin itti tolullee rakkoo akkana taate akkas ta'ee akkana godhee akkanatu akkana isaaf godhee akkana yoo cal'isellee rakkoo kun akkanatti bitameetiin haacaalu akkasitti nyaachifne maa cal'ifteedhaan akkana taane yeroo mootu rakkoo ta'aniitiin yookaan namni rakkoo san keessa isa baasee mootu siyaasaaf isaan barbaade faallaa uummatatti as gargalee haasa'an mootu akkana waan hunda artistoota keenya ittiin dhiifnuu jedha haga isaan duniyaa tanarraa dhabama ta'anitti maa kijibna hanga isaan kufanii wanti jedhanitti ittiin dhiifnu akka jiruu dhuunfaa isaanii kanaaf rakkatan irra caalan. Kabiyamee mootummaa jala jiru mootu itti toleetiin jiraata miliyeenara ta'ee jiraata. Achi wanti invest ta'e dhugaadhaa bara. Sanitti oofnaa jechuun yoo asii hin dhawwaanneef yookaan cheekiin goone maal hin goone eeyyati jiruun tuni ni dhiibdi maatii qaba maali qaba maqallee qaba kana waan taateef sagalee san kara biizinasatti jijjiiru kara sagalee uummataa ta'utti dhiisee kara biizinasaatti jijjiirutti deema. Hanga ilaalcha keenya sirreessinutti dhugaa waa'ee artiistota kaasuun haamiluu hin qabu. Ilaalcha keenya sirreessuu qabna jenna. Aboo waan kana irra deddeebi'ee na of qolcha. Waan hin quufneef ibseetiin.
Tole iddoo galatoomee ofishaalali yaadnichi yaaduma jiru waan nama hunda birattuu mul'atu. Hundaafuyyuu namni waa wal yaadachiisuu waan gaariidha. Maalumaafuu akka sabaatitti waan hedduu dhugaa dubbachuu fi rakkoolee hedduu jira waan hunda dubbatanii waan hunda fixanii. Maalumaafuu wal yaadachiisuun bareedaadha. Amma yeruma irra haayilaayitii isaa yookiin irra gaariidha. Kanaaf namoonni amma dhuftanis baga nagaan dhuftanii yaada hanga amma irraa turre yoo warri hin dhagahin jiraatan yaadannoo haacee gaggeessu turre warroonni amma dhuftan warroonni hin wajjin turaa as turtan immoo hundi keessanuu hanga ammaa turuu keessanitti hedduu galatooma. Walaloo lookooree fi isin dhiyeessite irra nu deebi'e isa jalqabaa namoonni jedhan jiru. Kanaaf walaloo san yeroo tokko irra isin adeebitu san booda yaada keessan yaada wal jijjiiruu keessan itti fufta inshallah. Dhiifama gaachalli. Akkam jirta Hacaaluu akka garaa waa'ee kiyyoo yaadadhu laphee koos na aara. Akkam naaf jirta hacee dhukaatu nama qulqulluu xurii hin qabne akka bishaan ganamaa. Mi'aan dubbii kan keetii dhaga'ameen quufamu hojiin kee calalamee xuriin keessaan fuudhamu. Osoo du'aan kan ka'uutii hacee koo sin kaafadha lubbuun jijjiiree biyyoo keessaa si baafadha. Maal godhagaa yaa Hacaaluu hin deebite lubbuun duute halkan tasa nurraa deemtee qalbii saba maraa fuute. Akka sonsaa yedditee akka qeerransaa harkita akka allaattii samiitti lafa miti argita. Dhiira sodaan malitti dhugaa sabaa dubbattu dhiira saba utubdee ofii ibidaan gubattu. Yaa irkiftuu qaama kootii yaa falmattuu mirga namaa. Urjii samii mul'attu qaruute qara lamaa. Mee takkittii dubbadhu maal dhaammata sabatti takkaamee natti hime maaltu si hafe garaatti. Moo hunda dubbatteetiin kophaa kee biyyoo seente moo Oromoo dhoksitee haadha wabiirra bira keette. Erga nurraa ati deemtee sabni gammachuu hayyuun irraa hidhamee goonni sabaa salphachuu. Manni irraa gubachaa guddaa xiqqaan hidhamee bahee daandiirra joora dhiiraa dhalaan miidhamee. Ati nurraa godaanteerta godaannisa nutti taatee gaaf tokko ni boqonnaa dhugaan kee ifa baate. Osoo odaan dambii baatu dambiin odaa himata. Osoo samiin rooba roobuu dachiin hurrii marata. Osoo garaan gubannu nuti har'a ni seeqqanna warra kaleenuuf himte yoomuu diinaa ni eegganna. Galgala gaafa sanaa gaafa nurraas nyaatanii gaafa maatiif sabarraa qobaa biyyoof silaatanii. Gaafa sana gariin namaa siif jedhee lubbuu dhabee gaafa sana dhiiraa dhalaan gadi bahee lafee cabee. Meeqaatamni haqa dhabee haqaaqamee hidhaa ciisa haqa keetu bakka dhabe akkam ta'een dubbii dhiisa. Nan dubbadha hin callisu dhaloota dhufuuf seenaan ka'a seenaa dhiiraa rirmi nyaatu dhiigni jige seenaa faaya dirri kee haa boqotu keenya garaan madaa baata wanti taane nuuf hin galle harki didee harka nyaata kee harki fira didee osoo alagaa adamsuu galma ormaa seenee osoo hundeen caccabsu hattuudhaan hattuu jettee osoo dhugaa dubbiftu qoree ormaan dhaabattee osoo hundeen buqqiftu dhalootaaf seenaan hima osoo tarree hiriirsitu. Harka kee arjaa sana osoo sabaaf diriirsitu miila kaayyoon imaltee osoo tokkummaa lallabduun nuuf jettee jooraa Hacaaluu ishii lafee cibsitu sin qaba dhiira seenaa ibsitu goota rooroo jibbitu si dhabuun silaan mallee dirqiidhaan deemte kichuu koo kan garra kee ilaalu eenyuun qabda kichuu koo. Akkas jedhee haceen. Na yaadataa jirtu moo na dagattan Oromoo ani Hacaaluu Hundeessaati dhalataa mucaa Amboo utubaa ogeessaati birmataa guyyaa rakkoo. Oromoon kaabaa kibbaa jirtu fooniif lafeen koo qomoon koo bahaaf lixaa jirra jedhaa koodee koo. Gurra koo biyyoon duuchuus ijaan sin arguu dhabee akkam jirtu jaallan irbuu koo qabe. Siniifan dhangalaase bishaan miti dhiiga koo mee ittiin naaf tokkomaa injifadhaa diina koo. Hacee jedhaa ooluun hin ta'u galaa koo bakka siniif buuseera guddifadhaa ilmaan koo. Hedduun keessan na faarsa maaluma galanni koo kaayyoo koo galmaan ga'a hin nyaatanaa irbuu koo. Sinitti kennee deeme imaanaa saba guddaa an siniifan akeeke dhaloonni itti muddaa. Goonni du'e hin galu jiraatu faarsa seenaa wal beekan waliin galu gabaabaas ta'u dheeraa. Ani hin duune jiraadha onnee dhalootaa keessa Oromoo koo imaanaa kaayyoo kiyya kaleessaa. Goonni akkamiin du'a haceen du'e naan jettu dhiira gaafa adu'aa jirtu gaafa barkumee. Baran dhugaa geeraru isin dagannu hacee koo fagaattee haftus deebii jirra dhalootni imala daandii keetii. Galatooma. Dhugaa galatoomi qalamni kee mirgaa haa bulu hayyummaa sii kennee
dandeettii sii kenne siif haa dabalu. Hedduu galatoomii hedduu jechoota sammuu namaa keessatti waa uumu akkasumas miira keessa nama galchu qopheessite jechoota akka rasaasatti madaa dubbii idditu nu qopheessite dhugaa dubbachuuf hedduu siin boonna teenna ta'utti siin gammanna jiraadhu horaa bulii dagaagi hamaan kee sin argini hamtuun sin argin gaariin sin darbini bakka jirtutti lafa nagaa jiraadhu riskii kee haa bal'isu rabbi akka yaada keetii akka garaa keetii siif haa ta'u jabaadhu jabduu teenna si jaalannaa nuuf jiraadhuun siin jedha. Egaa namoonni jirtanis yaada keessan wal jala qaqqabaa yaada keessan dubbadha. Akaakan yoo jiraate yaada isaa xumuraa nu haa dubbatu jechaa turre ammallee yoo jiraate. Akaka dubbadhu. Ada sagalee Joosii nanaaf ta'e. Okay, sagaleen koo jira? Shamsi qabee sagalee yoo jira. Muuziqaatti banan jennaan caallisee yoo bananis rakkoon hin jiru. Lubani. Dubbadhu dhugaa sagaleen keetu gatii qaba. Ayyees dhaggeeffachaa ture dhugaanoo jalqabaa kaasee hunda keessaniyyuu dhaggeeffachaa waan ture. Guyyaan irraa dhugaa guyyaa addaati guyyaa dhugaan dooma akkasitti ni ho'a jedhee yoo hin jenne iddoo tokko dhugaa natti dhaga'amaa ture. Sagantaa kana yaada kaasnee yaada isaa finnee kaanee immoo sagaleen deebisaa jira. Wallahi. Itti fufi amma qabee jira nama sagaleen isaa deebisa. Okay. Yaadicha kaasnee kaanee jira miti dhugaa. Yaada kana dhugaa bakkalchaa ani karaan deemaa fagoon deemaa sirmatti kenneera waan jiru ijoollee hordofi jedhee kunoo loofoon illee jirti kaanziillee dubbisiiti waan jiru kuma ta'e goggodhaa jedhee haasofsiisee ture. Garuu yaadicha akka nama tokkootti kaasee garuu waan acee ilaallatu waan tokko irratti hin qophoofne dhugaa. Gaafan qopheessa illee margatta. Waa gaariin qopheessa garuu tootti hin qopheessine fugoota hedduu tokko ofitti gaddee jira. Bara baraan ilma yaadannaa bara dhufuus wajjumaan jirra. Yaa'u guyyaan irraa guyyaa addaa guyyaa waggaan itti kabajamu ta'uu isaarraa kan hafe bara baraan ilma yaadannaa normaalii suurri isaa namartee waan jiruuf sekondiif daqiiqaatti dagachuu hin danda'u. Mana koo keessa bakka hunda ni jira. Na keessa illee akkasumatti ni jira jechuudha. Uummata Oromoo bal'aa keessa akkasumatti jira. Na guyyaan kun dhugaa akkasitti uummanni Oromoo jaalala isaaf qabu ibsuudhaaf asitti walitti qabamee Oromoon marti dhugaa hedduu tokko isinitti boone isinitti gammade maaliif nama saba isaaf jiraatee saba isaaf wareegame jecha inni kaan daataa fayyadamaa inni waayifaa qabullee waayifaa fayyadamaa yeroo keessan aarsaa gootanii jaalalaa ceef jecha hundi keessanuu asitti walitti qabamtanii guyyaa har'aa yaadannoo isaaf asitti walitti qabamtan hundi keessanuu kabajamaa nuu jiraadhaa. Isin immoo nama gumaa isaa baasu nama dhugaa isaa baasu isinaa godhu nuun illee nu haa taasisu hunduma keenya iyyuu jechuudha. Rabbi akkasuma nama bara baraan isa yaadatu umurii dheeressee immoo nama dhugaa isaa argu nu haa taasisu hundi keenya iyyuu jabaadhaa
bakka jirtan hunda keessanitti bakka jirtanitti bakka namni lubbuun dhiiraa biliqaa akkuma jedhee Haceen lubbuun dhiiraa biliqaa dhugaadha. Namni guyyaa darbuu hin beeku numa deemna malee duratti dinqoon kaasee ture. Ni beeka jechuun baaseen dubbatiin malee keessaan namni hunduu icciitii mataa isaa qaba. Maaltu akkasitti dhufuuf deemu doorsisarra ga'e baasee uummata isaatti himatiin malee namni hunduu keessaatti waa yaadu qaba. Waan sodaatu qaba. Guyyaa tokko akka darbu ni beeka ture jechuudha. Garuu guyyaa san gadheen dukkana uffatteetuma deemti malee ifatti hin loltu. Rakkoo miti. Kosiyaa tuyte? Nama jira. Sagaleen deebisaa jira jedhu. Qabee jira. Hundi keenya iyyuu immoo jaalala waliif haa kenninu. Namni guyyaa du'u hin beeknu. Lafa kanarra hamma jirrutti guyyaa du'u hin beeknu. Waan dandeenyu wal gargaarree wal bira dhaabbanne osoo lubbuudhaan jirru walaa gargaarru. Artistoota keenyalleen warra jiran haa jajjabeeffannu. Waan gargaaruu qabnu haa gargaarru. Rakkoo miti. Walirratti ilaaluurra wal bira dhaabbachuutu bareedaadha. Artistoota qofa osoo hin taane ilmaan Oromoo hunduu waliif qaaliidha. Nama rakkate kan birayyuu haa dhaabbannu. Haa jajjabeessinu. Walaa eegnu. Walaa tiksinu. Betelee namoota ija Oromoo ta'anii ija harkisan. Ija diinaatti qoree ta'anii fageenyatti diina sodaachisaa jiran isaanidha kan tikfachuu qabnu. Warra kaaniif bakka hin qaban isaan. Warra dubbatanii dhageessifachuu danda'an. Dubbatanii dubbiin isaanii tokkittiin lafa kana kirkirsuu danda'an hedduu isaanii qabna. Gaafa achi dubbatan jechuudha. Namoota akkasii tikfachuun eeggachuun jajjabeeffachuun kan keenya. Hundumni keenya iyyuu immoo waliif qaaliidha. Waliif haa jiraannu. Walaa jaalannu. Betelee pilaatfoormiin kun dhugaa dirree jaalalaati jedheen waama dhugaa. Dirree jaalalaati. Inni maallaqa dhabeesitti jaalala argateera. Inni maallaqas jaalalas argachaa jiru jira. Haa jennutti maallaqas jaalalas argachaa jira. Akka nama tokkootti maallaqa gahaa argachaa jira. Jaalalallee gahaa argachaa jira. Maallaqa caalaa immoo jaalala adda oonaadha. Jaalala hammana hin jedhamne jechuudha. Natti agarsiistanitti anilleen hammanuma isin jaallu jechuudha. Dhugaa Rabbi. Agarsiisni jaalalatti agarsiistan san bakka keessa na seentan jechuudha. Dhugaa keessa koo na boojitan jechuudha. Hundi keessaniyyuu akkasumatti jaalala isheef waliif haa goonu, waliif haa jiraannu, waliin haa jiraannu. Jabaadhaa horaa bulaa dagaagaa hundi keessanii kabajamaa. Haasaa siin dheeressu wajjumaan jirraa. Siin jedhaa. Taphadhaa sirbaa ceelleen gidduu gidduutti tumbanna. Mataa'edha wanti. Namoota bara dhufuun nu haa ga'u. Bara baraan akkasa yaadan nama gargaaru Rabbi. Nagaan nuti wajjumaan jirra. Yahyaa yaada qabdaa? Moo muuziqaa nu banuufi? Yahyaa gara poointii kiyyaa seeniidhaan jedha maalinni? Yahyaa yaada qabda moo jecha qabda moo waan nuun dubbattu qabda moo jennaan itti fufi yoo jira qabaatte. Garuu ijoollee eengaddaa koomisni irraa qaba dhugaa. Eenyudha mucoo suni Naansi Kween kan jedhamtu. An dhugaa Oromoo maran komadhe. Ishiilleen komadhu. Dhugaa Rabbi jechuun. Normaali mucoon sun waan dhuftee na taphachiisteef osoo hin taane ani geema ijoollee Oromoo kamirraallee nafuu kan jedhu keessa koo ture. Jimaata eengaddaa namni takka keessaan bilbileellee joosii geemni ishee ga'eera kan naan jedhan jiru. Tan ijoollee dhugaa Rabbi.
Ana mana Nama dhaqanii jiru moo? anillee dhaqne. An Anillee dhugaa dhaqne. rabbii gahee mucoo sanaa dhugaa hedduu tokko garaana nyaate garuu rakkoon qabu borus ta'u